Bagageesse. Walumaan bagattiin dhuge. Akkami meeyyaan? Ayyaanni bareeda. Atoo. Kana biraas baay'ee gaariidha. Tole isin biras gaarii akka ta'e ni abdanna. Egaa maskii. Ijoollee hundaanuu baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birratti nagaaf gammachuun ceetan jennaan. Maalsi qofaati ittiin jedhaare? Ani ittiin jechuun qabu? Jedhi kaayomiin si dhoowwe. Nasaamte. Tole. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa ittiin isin gahee isiniin jenna. Sis bagattiin si gahee bara haaraa kan haala bareedaa ta'een simachaa jirta. Mee akkami? Sirraa bareede. Galatoomeetillee baay'ee sirraa bareedee jira. Kiyya bareeda moo kan keetti laata? Kan lamman keenyaayyuu bareeda. Egaa bara haaratti shaa jedhanii gammadanii bareedanii dabarsuun barbaachisaadha. Mee karoorri kee maali bara haaratti? Bara haaraa kanatti karoora baay'een qabadhee jira. Karooraawwan gurguddoon milkeessuu qaba jedhee yaadu baay'eetu jira. Isaan keessaa gaa hin himanii karoora namatti hin himanii sitti himu. Na jalaatuuf deemta. Ani moo? Eegaa. Maali riyyaa koo? Maal taate? Mee waa tokkoon sii jedha. Waliin nyaannee, waliin dhugnee, halkanii fi guyyaa waliin dabarsinee, gaafa gaddaa, gaafa gammachuu, addan baanee nulachuu. Gaafaan gammadee na waliin kolfitaa. Gadda koo argitee dhuftee na jajjabeessitaa. Yoo an rakkadhee ati nan baqattu. Yoo mufadhallee ati natti naartu. Gargaarsi kan kee anaaf waan hunda. Baguma koo taatee kanuman gammadaa. Bagansi qabaadhee yaa hiriyaa dhugaa. Hamileen jiru? Toligaa hundi keessanuu hiriyoota keessan jabeeffadhaa, jaaladhaa, kabajaa, wal gargaaraa isiniin jenna mitiire? Eeyyega hiriyummaa keessatti wal jajjabeessuun, wal gorsuun inni tokko barnootaan laafaa yoo na ta'ellee akka inni jabaatu, akka inni amala sabadaarraa gara amala gaariitti dhufu kan waliif taasisu hiriyummaa dhugaan barbaachisaadha mitiire? Baay'ee sirriitti. Egaa har'agaa qophii addaa kabaja ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qophii bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Egaa ijoolleen qophii kana shaa godhanii sirriitti nuuf miidhagsan barattoota mana barumsaa seenaa yeroo sanii. Egaa maskii koo qophiin kamuu gaafa eegalamu keessattuu uummanni Oromoo qophii kamuu gaafa eegalu maaliin eegala? Eebbaan. Gaafa eebbaan eegalan maaltu argama laata? Eebbaan gaafa eegalamu gaa Oromoon aadaa masaa keessatti waanuma kamiyyuu gaafa jalqabu eebbisee kan inni jalqabu nusi gaarraa barattoota mana barumsaa seenaa yeroo sanii gaa asitti kunoo qophaa'anii babbareedanii ayyaana urgaanii jiru gaa. Dhugaadha. Kanaaf qophiin kun bareedee miidhagee akka isin bira ga'u wanni qopheeffanne kun immoo milkii gaariidhaan akka xumuramuuf qophii keenya eebbaan eegalla. Jaarsotiin eebbaa as dhufanii eebbaan qophicha nu saaqu hamileedhaan gara waltajjiitti nu geggeessa. Nagaan dhuftanii. Ani maqaan koo Barataa Mujaahid Aliyyi jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa seenaa yeroo san School of Excellence lakkoofsa 4. Kana nama qabadhee dhiyaadhe eebba. Nan eebbisaan of kolchaa. Nan eebbisaan of kolchaa. Nan eebbisaan of kolchaa. Diqqaa guddaan nagaa. Saamaatiin nagaa. Madaamaatiin nagaa. Alaamanni nagaa. Keessaa Ali nagaa. Moonan nagaa. Horiin nagaa. Okteen nagaa. Hundinuu nagaa. Baga nagaa taatan. Baga waliin taane. Haqa qabatanii haqa qabaddaa. Qabatanii haqa qabaddaa. Jireenya qabaddaa. Jiruu gaarii qabaddaa. Milkii gaarii qabaddaa. Karaa gaarii qabaddaa. Tokkochummaa qabaddaa. Waliin ta'a. Tokko ta'a. Baga bara 2017 isin ga'e. Ka dhufuun isin haa ga'u. Ka itti darbuun isin haa ga'u. Ka itti darbuun isin haa ga'u. Umrii dheeraa isiniif haa kennu. Haftuu waaqni haa guutu. Gadaan quufaa gabbina. Barataa Naayif Seefiddin jedhama. Kan hin qabadhee dhiyaadhe eebba. Nan eebbisaan of kolcha. Nan eebbisaan of kolcha. Nan eebbisaan of kolcha. Hayyee 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 waaqa gurraacha gurraacha garaa garbaa leemuu garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa ciicoo gurraatti waaqa uumee walaabuu waaqa 90 garbaa waaqa sagalee yaa'ii boronaa waaqa torban baarentummaa waaqa shanan gadaa Oromoo nagaan nu oolchitee nagaan nu bulche irraa gora nu oolche dogoggora nu oolche daafii sababii nu oolche hamaa nurraa qabi tola nutti qabi
wallaalaa nuu guddisi wallaalaa nuu beeksisi beekaa nuu bulchi xiqqaa nuu guddisi guddaa nuu bulchi barri roobaa gabbinaa gadaan quufaa gabbinaa gabbisi waaqee. Ani maqaan koo Barataa Sanyii Amantiin jedhama. Sanan eebbisa. Sin eebbisaa nuuf galchaa. Sinan eebbisaa nuuf galchaa. Hayyee waaqa uumamaa si kadhannaa nu dhaga'i. Dhageettu nu owwaadhu. Egeree keenya nu wayyi. Baga ayyaana kanaan nu geesse. Barri dhuftu kun bara nagaa nuuf haa ta'u. Bara Oromoon itti nagaadhaan galu haa ta'u. Hayyee gadaan quufaa gabbina. Horaa bulaa deebanaa. Eebba fudhanne. Eega. Eebba fudhattanii calliftanii teettu. Haamileen hin jiru? Namatti tolaa miti? Eebbi nama hin gammachiisu? Gaafa jaarsi akkanatti nama eebbisu jechuudha. Ila guddaadhaa gaafa jedhan hoggasuma waan an guddadhu natti fakkaata. Gaafuma sana gaafa ammuma kaatee waan guddatu. Aaga qabadhaa. Aaga qabadhaa gaafa jedhu waan hundaa waniin qabadhu natti fakkaata beektaa. Gaafa isaan immoo milkii gaarii argadhaa akkas jedhan waan. Hamtuun isin hin argin. Kanaaf eebbi gaafa eebbifamu sirna isaa beekuunis barbaachisaadha. Mitiire eebbas fudhannee jirra. Amma qophii keenya maal goone jechuudha? Tokkoon itti fufnaa amma sirra deebi'uudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hamma xumuratti. Nu waliin turan egaa ijoolleen gaamma yeroo kana maal godhaa jiru beektaa? Mana keessa taa'anii nyaachaa dhugaa qophii keenyaan akka isaan buharaa yeroo gaarii dabarsaa jiran abdii gaarii qabna. Nus egaa qophiin keenya dhangaa babbareedaa maal jedhee maal dhiisa? Dhugaadha. Mee xiqqoo maseerraa ijoolleetti himnu? Haguma qabanne keessa. Ittiin egaa himuuf guddamte. Sirboota jiran keessaa aadaa jettamoo ammayyaa jettamoo maal jedhee maal dhiisa? Walaloonis jira, shubbisni jira, faaruun adda addaa jira. Shinooyyeenis jira. Shinooyyee. Qaamee masqalooyyee. Oggaan jedhu noo ifta. Ati hin dandeessu sin gargaara dheeni. Beekonni buqqifannaa gurguddoo. Xixiqqoodha moo gurguddoodha? Gurguddaayyaa. Irra deebin. Beekonni buqqifannaa gurguddaan yaa'ee duume xixiqqoo guddifannaa. Shooshillaan adiidha ijoolleen qaamee dhiiste aadaa dhiisuun badiidha. Hamileen hin jiru isin immoo maal taata? Baay'ee namatti tola. Egaa qophiin keenya hedduu dhangaan keenya guutuudha. Dhangaa keenya irraa wanni eegalle hin jiru garuu mee wayiin jedha. Egaa ijoollee gaafa guddifnu waa itti himaa. Waan isaan sirreessuu qabanis barsiisaa gorsaa akkasitti guddisuu qabnaa mitiire. Waan isaan beekuu qabanis itti himaa barsiisaa bashannansiisuudha mitiire. Mee erga kana kaasuun keenoollee maaliif jettee laataa akka jedhaa jiranii? Walluun gaafachiisu gaa. Dhugaadha. Maaliif kaaste? Wayifiin kaase. Egaa chaanaalii OBN gaammetiin qophiileen tamsaan hedduudha miti. Qophiileen kunis immoo kan aadaa barsiisan, kan seenaa barsiisan, kan eenyummaa ijoollee barsiisan tartiibaan hedduutu jiru. Kanaafuu addunyaa qophii jedhamu tokko immoo ni jira mitiire. Qophii addunyaa kanarratti ijoolleen waa hedduu baru. Isaan alatti immoo qophiin kana beektuunis ni jira. Isitu qopheessa. Kana keessaa kana beektu laataa jettee wantoota hedduu isiniif dhiyeessuun ishee ni beekama. Anillee mee har'a ijoolleen kana beeku laata waan har'a isinitti himnu kana jechuudha. Eegalu. Hin eegaltaare? Atuu gara kanatti hin darbin garuu biyyoonni garaagaraa immoo kalaandarii isaan fayyadamanis adda addadha. Mee biyyoota garaagaraa keessatti maaltu dhorkamoodha? Eessatti maaltu dhorkama? Kana beektu laata isiniin jenna? Eegalime. Egaa wantoota dhorkamoo ta'an biyyoota adda addaa keessatti asii fuudhee Jaappaan isin geessuun deema. Barbaaddu? Jaappaan. Hamilee kennaa gama. Hamileedhaaniin eegalsiifadha. Maskiyya Jaappaan keessatti furdinni akka malee dhorkamaadha. Kana beektu? Hin beektanii miti? Ajaa'iba miti? Furdattanii. Jechaa deemu. Garaachiin geessanii deemu
Dhorkaadha. Eessatti? Jaapaan. Jaappaan keessatti. Maal kana qofaree? Singaappoorii yoo deemtan immoo hancaqqee beektu? Hancaqqeen beektanii? Agarsiisu? Meetti argisiisime. Maalidha? Maastikaa. Achi immoo yoo dhaqxan hancaqqee alashuu yookaan nyaachuun dhorkaadha. Eessatti? Singaappoor. Tole, isinii dabaluu? Beeyladoota manaa keessaa sagalee kana meenatti maal? Beeyladoota? Tamishee? Adurree. Adurree. Noorwee keessatti adurree guddifachuun dhorkaadha. Ajaa'ibaa miti? Maal kana qofareenis kan biraa kan hin dabaluuf hin qaba. Dabaliif kaa. Amma gaafa maatiin ergaatti nu erganii bakka garaagaraa gaafa dhannu korojoo akkasitti baannee deemnamni peestaalii suuqii gaafa dhannu waan garaagaraa binnee akkanatti qabannee deemna. Kunis hin dhorkaman jedhin. Ituu Baanglaadeshiin dhattee Baangladesh keessatti akkanatti peestaalii akka korojootti baatanii daandiirra deemuun dhorkaadha. Ajaa'iba. Inni wannuma dhooggamuyyuu. Miti? Dhorkamuu qaba ture? Maaliif seete? Gaafa guddu qilleensa faala. Gaafa gad darbitu biyyee keessa seenee immoo biyyee keessatti ni tortora. Hin tortoru. Asitti osoo dhooggamee natti tola. Osoo nu biratti sonni kun barame. Ni jira malee itti isinii dabalu. Jidduudhaan garuu qophiin isiniif dhiyeessaatiin jirru qophii bara haaraa sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Hamileen keessan garuu laafaadha. Tole, Indoneeshiyaa keessatti kadhaan dhorkaadha. Kadhaan beektanii? Waan hakinni maaloo. Eessatti dhorkaadha? Indoneeshiyaa keessatti kadhaan dhorkaadha. Maal kana qofaree? Chaayinaa keessatti immoo yuutuubii fayyadamuun viidiyoowwan gaggabaabaa garaagaraa akkasumas wantoota adda addaa ilaaluun hin danda'amu. Eessatti? Chaayinaa. Chaayinaa keessatti. Kana beektu laatasin? Dhageessanii beektu? Tole. Dabaluure? Dabali. Eessan isaan geessa seetti? Kuubaa. Lallaafaa ni beektu miti? Gosoota lallaafaa keessaa tokko ekame gurraachi sun. Kookaa dhuguun hin danda'amu. Ajaa'ibaa miti? Ajaa'iba rabbii. Namoonni kookaa jaalatan achi deemnaan. Ana ture tokko. Meetti dabali. Torontoo keessatti immoo inni kun immoo waan addaati. Ajaa'iba. Muka koruu hin dandeessu isin? Namni muka koruu beeku jira isin keessa? Otoo Torontoo dhaqxanii muka koruun hin danda'amu. Dhorkaadha. Namni muka koree argame seeraan itti gaafatama. Allaale zayituun afa akkas koreetiin buufadhee nyaachuun barbaada garuu achitti hin danda'u jechuudha. Hin dandeessu. To'annoo jala ooltaa jechuudha. Kottume wayiin sitti hima. Mee akka nama quphanuu jedhe. Quphani ka akkasitti. Walitti siqnee jirraa miti? Yoon kufee yoo. Dhiisigaa. Egaa Siwiidin keessatti immoo walitti siqanii taa'uun dhorkaadha. Maaliif garuu? Sababa isaan beeku. Egaa seeraa mitiire? Siwiidin keessatti walitti siqanii taa'uun hin danda'amu. Ni dabaltaa Maal kana qofaree mas tokko tafe eessatti seete biyyichi? Maaleeshiyaa keessattidha. Maaliif harka kee akkanatti qabatte reeti? Harka kee gadi buusi malee. Maal jechuuf jedheetiin? Innaate moo? Innahee. Otoo achi deemtee akkanatti mataa qabattee dhorkaadha hin danda'amu. Eessatti jechuudha? Maaleeshiyaa. Yoo waa isin rakkattanii jettani rakkoon keessan sun hin ilaalamu maaliif mataa qabattan jedhamtanii? To'annoo jala. Hamilee nuun kennitani. Tole egaa namatti tola. Baay'ee namatti tola. Akkanumatti wal barsiisaa. Qophii ijoolleen tun qabdu sammooyyuu garanatti baasaa ijoollee mana jiraniif immooyyuu dhiyeessaatiin qophii keenya itti fufna. Ammallee tokko lama sadii jedhee ganaa lakkaa adeema. Kun qophii addaa kabaja bara 2017 sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti barattoota mana barumsaa seenaa yeroo san waliin ta'uun qophiilee dhangaa adda addaa qaban hedduu qabannee Kanaaf tokko lama jennee simbiraan keenya mee maaltu itti fufee jira kanatti? kanatti aansuudhaan walaloo mee jedha akkas jedhallaan mi'ooftuu
wal duraa duubaan isin biraan geenyaa kan isin irraa eeggamu ijoolleen manaa kan nyaattan nyaachaa kan dhuddanis irratti hunachaa qophii chaanaalii OBN gaammeetiin qophii isin biraan ga'u daawwadhaa isiniin jennaa ammallee irra deebuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u gara walalootti. Maqaan koo Barattuu Mihirat Xilaawun jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa seenaa yeroo sana School of Excellence kutaa 6ffaati. Kan amma isinii dhiyeessu walaloodha. Mata dureen walaloo kiyyaas baga geessan. Barri wal jijjiiree tokko lama jedhee guyyaaf torbanni ji'aaf waggaatti bara 2016 nagaa itti dhaamnee guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Egaa baga geessan. Eeyyeen baga geessan isin martinuu eeyyeen qomoon koo baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessanii booqaa birraa nagaan geessanii. Namuu jiruu qaba dhimmatti jarjara takka gaara yaaba gaaf laga qarqaraa waan gaaffii qonqoosaa ittiin gaddeebisu garaachisaa guutee kaleessaa dhiita'ee akka eebbisu kaleessi qaari'ee har'atti bari'ee borokka saffisu yeroo jamaa fiigee jireenyatti gamu lawwaasoftee teessee maal eeggatta sammuu hojii kee dagattee kan du'aan nagaaddu nama sin yaadanne edaa teessee yaaddu gaaffii garaan kaaseef furmaatan barbaaddu. Namni of keessa bade jooraanuu hin argamu adaraa dammaqe of bari'aa sammuu adaraa dammaqe of bari'aa sammuu bee itti gaafatamummaa yeroo qabdutti gargaarame qabaadhu amanamummaa dandeetti qabdu fayyadame qabaadhu amanamummaa dandeetti qabdu fayyadame ammas ifa har'aatiin warri geessan baga geessan hundi keessan baga geessan hundi keessan baga bara haaraa bara 2017 nagaan geessan waan dhaggeeffataniif guddaa. Duraan dursee waan carraa kana nuuf kennitaniif guddaa galatoomaa. Maqaan koo Gonaanaatii Jamaal jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa seenaa yeroo sana School of Excellence lakkoofsa 4 irraa kanan baradhu kutaa 5ffaadha. Kanan amma isiniif dhiyeessu walaloodha. Mata duree walaloo kooti bara haaraa. Maqaan koo Hikmaa Aliyyii jedhama. Manni barumsaa koo seenaa yeroo sana School of Excellence lakkaa 4 irraa dhufe kan isin dhiyeessin walaloodha. Walaloon mata duree keenya baga geessan. Bacaqii baatanii eebba hammaarrachuuf baguma ceetanii isinis ta'e gamni gamannis habaaboon daraare hundumtu ga'eera. Inni kaleessa fagoo jiru biyya keessaa fi biyya alaa har'a halaala wal waammataa gammachuu isaa simata har'a halaala wal waammataa gammachuu isaa simata. Haati ilmoo ishee arguuf alaa ija ciicaa har'a argattee gammachuu ishee ibsitika har'a argattee gammachuu ishee ibsitika. Kan hin qabnes har'aa dirqama isaa gammachuu fudhata bara haaraas ni jaalata garuu bakki duraa itti dhaga'ama garuu barri duraa itti dhaga'ama. Hiyyeessi handaroobaa dhuguu kan roobsu himmaan lakkuu har'i fuulli isaanii faa har'ateetu madaaraa isaa har'i fuulli isaanii faa har'ateetu madaaraa isaa. Waan dachiin nama gootu gaddas ta'e gammachuu nama yaachifti waan ayyaana har'a godhee waa hundumaafuu rabbi beekaadha. Kan irraa haftanis baga geessanii bara haaraa ammas nan jedha baga geessanii bara haaraa. Baga geessanii hundumti keessanii xiqqaa fi guddaan hayyuu fi beekaan baga gammaddanii baga geessan baga geessan. Duumessaa fi handoroo keessuma ceetanii galaannis ol ka'e akka gibee cuumaa fakkaate inumaa dandeessanii michummaa hunduma dandeessanii xiqqaa fi guddaa walitti awwaalu dhugaan dabee hiyyeessi hawwaachuu michummaa nafee diinummaan faca'u ammas hunduma dandeessanii rabbi garaa isin haa bal'isu ammas hunduma dandeessanii rabbi garaa isin haa bal'isu. Dhaamsa siif dhaabaa yaa wallaalaa hiyyeessaa bara haaraa kanatti maal karoorsitee laata egaa erga jettee si faanaan dhaabbadha dhaamsa koo immoo hin dagatiin adaraa dhaamsa koo immoo hin dagatiin adaraa. Baroota hedduu xaartee wixxifattee bara kanatti isa karoorsite hangaamii fiigii qabadhu addunyaas mo'adhu garaa jallaa dhiisii garaa qajeelaa horadhu. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Anka jedhu ani hiriyaa akkamiitiin qaba reefa akkasitti si leellisee maaluma taatee namitti ulfaa karaarratti osoo argitu meeshaan jalaa lafatti kufee cadhifteetumaan akkanumatti ilaalteetumaan bira dabartaati. Yoon barbaade yoon fedhen kaasa malee na kaasin an jetteen kaasaan ajaja seetiin hin kaasama. Akkasii gochi kun gaariidha. Gaariidha ijoollee. Gaarii miti. Safuudhaa mitiire waan safuu hojjatte ila
wannaati beekuu qabdu. Namni rakkatee gargaarsa gaafannaan gaafachuu miti. Namni sun rakkachuu isa arginaan gargaaruun dirqama lammummaati. Miti? Dhageettee? Ati rakkachuu hin dandeettu? Rakkachuu hin danda'u. Dhukkubsachuu hin dandeettu? Hin danda'u. Waa hedduu rakkachuu dandeetta. Kanaafuu gocha akkasii sanirraa of qusadhu. Lammaffaatti hin deebi'u. Tole. Tolega bara haaratti waan gaarii hojjechuudhaaf karoorfachuun barbaachisaadha. Maaliif waan safuu ta'e qabannee deemuun gaariidha. Gaarii miti. Gaariidha. Gaarii miti. Atoo? Gaarii miti. Gaarii miti. Maaliifin kana kaasiseeta? Yeroo keenyatti jiraachuu dhiisuu danda'a. Hin jirus immoo barnoonni safuu. Amma eegalamee jira miti? Kanaaf ijoolleen barnoota safuu daree barnootaa keessatti haala gaariidhaan barachaa jiru. Amma garuu mee bu'aa barnoonni safuu isaaniif buuse ijoolleen nutti himuudhaaf qophaa'anii jiranii. Mee maal nutti himuu ka jedhu immoo isaanumarraa dhageenyaa. Bu'aa barnoota safuu ni dhageettu. Amma sirra deebi'uudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Bu'aaraa isiniin jennaaf. Hamileedhaan simadhaa gara. Ashamaa kan jirtu hordoftoota Beengaamee amma kan isinii dhiyeessu bu'aa barnoota safuuti. Maalummaa miidiyaa hawaasaa miidhaasaa fi bu'aasaa fi eenyu akka hundeessi bara hundeeffame faas isinii ibsa jechuudha. Miidiyaa hawaasaa jechuun tooftaa teknooloojiidhaan deeggarmuun odeeffannoo tokko hawaasa biraan ga'uu jechuudha. Miidiyaa hawaasaa kanneen jedhaman TikTok, Instagram, YouTube, Twitter fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Amma immoo eenyu akka hundeesse bara hundeeffame faas isinii ibsa jechuudha. TikTokiin Zhang Yiming lammii Chaayinaatiin adoolessa bara 2016 hundeeffame aappii miidiyaa sekoondii 15 hin caalle eegale yommuu ta'u amma garuu hanga daqiiqaa 10tti ol guddachuu danda'eera. Kan biroon Googiliidha. Googiliin Laarii Peejii fi Sergey Brin adoolessa 4/1998 Kaalifoorniyaatti hundeeffame. Namoonni kun lamaan Yuunivarsiitii Staanford digirii lammaffaa saayinsii kompiitaraa ta'uun wal arganiiru. Kan biroon Feesbuukiidha. Feesbuukiin fulbaana 4 bara 2004 hundeessaa isaa kan ta'e Maark Zuukarbarg maqaa Facebook jedhamuun eegalee jechuudha. Instagramidha. Instagramiin onkololeessa bara 2010 Keevin Systrom fi Mike Rogers kan saffisa jaalatamummaa guddaa argate yommuu ta'u ji'a lama gidduutti hordoftoota miiliyoona 2 ta'u kalaqaniiru jechuudha. Kan biroon Tiwutaridha. Tiwutariin amajjii 21 bara 2006 San Francisco Kaalifoorniyaa USA kun kan dhaabbata X Corp Tiwutar jedhamuun bakka bu'eedha. Amma Tiwutariin maqaan isaa jijjiirameera. Maqaan isaas X jedhamuun bakka bu'eera jechuudha. Kan biroon Telegiraamidha. Telegiraamiin bara 2012 Nikolaa fi Pavel Durootiin hundeeffame. Sarvaroonni isaa addunyaa guutuutti raabsamaniiru. Waajjirri muummee isaa immoo kan Telegiraamii yoo barbaadan waajjirri muummee isaa United Arab Emirates Dubaayitti argama jechuudha. Kan nu hafe YouTube fi bilbila harkaadha jechuudha. YouTube fulbaana 4 bara 2005 hundeessa isaa kan ta'an Chad Halley fi Jawaad Karim YouTubein toora intarneetii irratti akka qoodamu isaantu taasiseera jechuudha. Kan biroon bilbila harkaadha. Bilbilli harkaa yeroo qabaaf kan hundeesse Martin Cooper kan Motorola magaalaa New York eebila 3/1973 bilbila harkaa yeroo qabaaf kiloogiraama 2 ta'u kan kalaqe jechuudha. Amma kan nu hafe maalummaa miidiyaa hawaasaa fi bu'aasaadha. Akkuma miidiyaan hawaasaa bu'aa qabu miidhaas qaba. Bu'aasaa keessaa tokko taatee addunyaa kamitti raawwate battalumatti akka nu bira ga'u nu gargaara miidiyaan hawaasaa. Kan biroon immoo odeeffannoo waqtawaa akka argannu taasisa. Miidiyaa hawaasaa hunda yommuu ilaallu odeeffannoo sobaan tasa miidiyaa hawaasaa keenya dhufuu danda'a. Kanaafuu maal gochuu qabna? Odeeffannoo dhugaa hawaasaa madda banamuu irraa fuunee odeeffannoo sobaa dhisnee odeeffannoo dhugaa duwwaa fayyadamuu qabna jechuudha. Miidhaa isaa keessaa tokko immoo miidhaan isaa araadummaa nama qabsiisuu danda'a. Araadummaan immoo maatii irraa, firoottan irraa, hiriyoota irraa fi kan kana fakkaatan irraa baqannee yeroo keenya akka miidiyaa hawaasaa irratti gumnu nu taasisa jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Baga bara haaraatti isin ga'e jechuu barbaada. Galatooma. Gammaddanii? Haamileen kennitaniifi? Haala hamileetti kennan itti agarsiifnu hin beekaniif. qabime.
qophaa'aa hamilee. Mee harka keessan akkasii qopheeffadhaa ka. Sukkuumaa sirriitti. Ol qabaa sirriitti sukkuumaa. Guddisa hamilee guddaa kennina sukkuumaa dafa. Ammas 300. 300 hin jedhe Kan koo malee. qofaasaa kanniyyuu. Tole. Egaa qabadhu jechuudha. Suma taa'umte? Lamuun hin Barnoota gaarii isiniif kennite miti amma. Egaa miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamtan of eeggannoo barbaachisaadha. Ergaa kana maatiidhaafis ijoolleen keessan gaafa isaan bilbila harkaatis haa ta'u mana keessatti kompiitarris jiraachuu danda'a mitiiree? Isas ijoolleen gaafa fayyadaman of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Ijoolleen maal laalaa jiru, maalirraa maal fayyadamaa jiru ka jedhu maatiin Sirriitti. ijoollee maal gochuu qabu? Waan isaan ilaalanis hordofee waan gaarii ta'e qofa waan barnoota dabarsuu danda'u waan sammuu isaaniirraan araada garaagaraaf isaan saaxiluu hin dandeenye akka inni ta'u gaa barattuun maqaa isheen harkaa bade Milkiidha. beekii. Beekii moo milkii? Atoon beektu beekii. Beekiidhaaf haamilee ishee tokko irra deebi'aa miidhasaa kennaaf hime. Baay'ee gaariidha. Amma immoo maal goona seete? Shinooyyeedhaan ijoolleen nu haa godhani. Maal gooname? Daanguleoo, iyyoo yaa baaboo birraayaa daanguleoo. Daangulee jedhu Daangulee jedhu adii tokko waan adii tokko. ati hin dandeessu. Danda'u ijoollee? Isaanumaaf dhiisi. Hin dandeessu miti? Nan danda'a mitiire? Hamilinaa kennaa gaamaalinne. Tolee maaskiyyee. Oh. Amma as baanii ijoolleen faaruu shinooyyeetiin nu buhaarsuu ijoolleen mana teettanis ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana turaa jenna. Eeyyee nun gaasumaanii waan jirus ijoolleen irratti nyaachaa irratti qunachaa ayyaana urgaanii mana isaanii ta'anii akkuma ijoollee kanaa babbareedanii akka isaan qophii keenya daawwataa jiran shakkii hin qabnu amma garuma faaruu shinooyyeetti dabarru. Iyyoo yaa baaboo birraayaa daanguleoo. Mee hamilaatuma? Iyyoo yaa baaboo birraayaa daanguleoo. Daangulee jedhu daangulee jedhu. Buqqisa buqqifannaa kunoo geenye barana heerumtee gurguddooni xixinnoo guddifanna. Buqqisa buqqifannaa kunoo geenye barana heerumtee gurguddooni xixinnoo guddifanna. Aduun birraa bariite keelloonis daddaraarte gammaddee hiriyyooni wargartee dharraa baate. Aduun birraa bariite. Yaashino yee qammeeffan sirbu hawwe ayyaanni waggaa haaraa kunoo dhufee naannawe. Yaashino yee qammeeffan sirbu hawwe ayyaanni waggaa haaraa kunoo dhufee naannawe. Enkuxaaxa shino yee qammeeyaa masqalooyee. Enkuxaaxa shino yee qammeeyaa masqalooyee. Enkuxaaxa ayyaana daddarbaa karrayaana. Enkuxaaxa ayyaana daddarbaa karrayaana. Gogorriin qaqqiftuudha qaqqisaa karra baati. Haa tormaa baattiftuudha baattisaaf nama laatti. Haa toofii gaaddidduudha gaaddisaa ilmoof laatti. Haa jiraattu harmeeni ishii waa hunda baatti. Yaashinii too qammeeyaa sinsinnii too. Yaashinii too qammeeyaa sinsinnii too. Jedhaa kaa gammadaa taphadhaati sirbaa taa'eenaa malee kun barrii dhufee darbaa. Jedhaa kaa gammadaa gammachuun ililchaa taphadhaati sirbaa simannaa isaa. Shkeke. Galatooma.
Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii Ashamar kafuunee walii galaanii dargaggoof shamarran hawwaan maanguddoo baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii kafuunee ashamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwaan maanguddoo baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo Siyaa ifaa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu Siyaa ifaa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu Siyaa Oromiyaa Siyaa biyya siyaa Siyaa Oromiyaa Siyaa biyya siyaa bara baraa fi 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 bara baraa kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jirraa hin hir'atu hin shanooytu sichi ilmaan kee jirraa biyya taaddee birruu Oromiyaa biyya waaqoo guutuu Oromiyaa biyya Bishee Garbaa Oromiyaa biyya Alii Birraa Oromiyaa biyya waaqoo guutuu Oromiyaa biyya Caaluu Hundeessaa Oromiyaa. Egaa maskii ko akkatti natti tole faaruun isaan amma dhiyeessan ko. Anallee baay'ee natti tole akkaataa sanitti uffatanii jiran akkaataa sanitti wal jalaa qaban baay'ee namatti tola. Al tokko ofii keessaniif irra deebi'aa haamilee. Baay'ee gaariidha. Egaa faaruu kana keessatti haadhas baay'ee faarsaa turan. Wayisii jedhu Tole. meenaa eegaleeti. Ani si eegaluu. Imimmaan na hudhaa yeroon si ilaalu. Waa'ee keen yoo yaadu taa'ee yoon xiinxalu. Akka durii miti har'a yoonaaf galu. Dhugumaa dhugattii wanti si madaalu. Addunyaarran jiru jiraachuus hin malu. Deessee haadha dhiiraa giftii haadha gootaa. Guddistuu gorsituu haadha dargaggootaa. Arjoo haadha firaa kan fakkeenya jahannataa. Qulqulluu taliilaa kan hin beekne daba. Si haati hayyuu ati bar kennaadha. Warqee gatii guddaa dachiif samii gidduu. Situ jaalala hundaa. Hamileen kennitanii maaliif? Kan ati naaf taatee lubbuu kee caalchistee. Isa na jaalattu ana guddifachuuf isa buutee baatu. Dafqa xuruurfattee isa naaf dhamaatu. Akkamiin dagadharee hin dagadhu harmee. Tole egaa qophii addaa kabaja ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qophiin isiniif dhiyeessaatiin jirru ammas wal duraa duubaan akkuma itti fufetti jira hamma xumuratti. Nu waliin turaa isiniin jenna ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii. Turtii gaarii. Qophii addaa kabaja bara haaraa sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti qophiilee dhangaa adda addaa qabannee isin biraan gahaa isin bohaarsaa isin bashannansiisaa jirra. Akka maree akkamitti jirtame? Egaa qophii ijoolleen tun dhiyeessituun baay'ee bohaaraa jira. Ijoolleen mana jiranis immoo akka itti bohaaraatiin jiran abdii qabna. Guyyichis guyyaa ayyaanaati mitiire? Guyyaa ayyaanaatiin maaltu eegama? Bohaaruu, nyaachuu, dhuguu akkasumas illee dhiichisuunis immoo jira egaa. Baay'isuunis gaarii miti. Mitiire? Maaliin jedha? Baay'isuun gaarii miti. Suutuma suutaa. Dhiichisas nyaatas ta'uu suutuma suutaa. Dhugaadha. Kanaafuu ijoolleen kun qophiilee adda addaa isin biraan gahaa jiru. Isinis immoo qophiilee kanaan bohaaraa akka jirtan abdii qabna.
amma gaa maskiiko Oko. Maaliree dubbachuuf wanti ulfaate natti fakkaata. lakki inumaan gammadee keessi kiyya beetta yaamui osoo argite wayyaratti fakkaate Osoon argeen dura garuu osoon dhageen natti tola naan immoo. maal egaa ija dunuunfattee ilaaluuf moo dhaggeeffachuuf moo akkami Lakki tarii wantichi galma aadaa keenyaa kallacha situ jalqabe. mee jedhaa sin jedha eegaa seenaa keenya tokkummaa tole Baay'ee gaarii. ምህረት ጥላሁን አስባቴ sirba kan shaagotee ijoollee gammachiifti qophichi qophii addaa kabaja ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan chaanaalii OBN gaammeetiin kan isiniif dhiyaateedha. ምህረት ጥላሁን gara waltajjii kottu gaa kottu siif hin kennaan. Baga bara haaraa 2017 nagaan isin gahee jecha nafaana tura. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan oromoo hundee oromummaa afaan oromoo hundee bilisummaa galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan oromoo hundee oromummaa afaan oromoo hundee bilisummaa gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee kan rafee dammaqsaa weedduuf walaloon kee lakaawwameen dhumu hibboof makmaksi kee kan rafee dammaqsaa weedduuf walaloon kee lakaawwameen dhumu hibboof makmaksi kee galatoommaa. Baga bara haaraa bara 2017 nagaan geessan. እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። أهلا وسهلا في عام جديد 2017. OBN gaamni tamsaasa 24 kan qabu yoo ta'u qophii akka akaakayyuu fi leelloo ኦቤን ጋሜ ሁሌም 24 ሰዓት ዝግጅቶቹን የሚያሰራጭ ሲሆን ዝግጅቶቹም እንደ አካከዩና ሌሎ قناة OBN جامعة عندها إذاعة 24 ساعة وترتيبات مثل أكاكيو وليلو saayinsii fi teekinooloojii ሳይንስና ቴክኖሎጂ ساينس وتكنولوجي keessummaa fi kana beektuu ኬሱማና ከነቤክቱ كيسما وكنبيكتو naamusaa fi addunyaa ናሙሳና አዱኛ ناموسا والدنيا fayyaa koo fi fiilmii ijoollee fi kanneen kana fakkaatan. ፈያኮና የልጆች ፊልም እነዚህን የመሳሰሉ ናቸው። فياكو وفيلمي إجولي وأكثر. ammas baga bara haaraa bara 2017 nagaan geessan. አሁንም እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። والحين كمان أحسنتم لمجيئكم في عام جديد 2017 بالسلام. barri 2017 kan nagaa araaraa fi tokkummaa fi bilisummaa nuuf haa ta'u. 2017 ዓመተ ምህረት የሰላም የእርቅ የአንድነትና የነጻነት ይሁንላችሁ እንላለን። ليكن عام 2017 عام السلام، عام المسامحة، عام التوحد والحرية. በገ በረሃራ ነጋን ጌሰን
Ashama kafuunee daawwattoota qaruuxee miidiyaa amma darabeen kan oduuti kan isin waliin turuu ani makkaannisee caalchisaa dhugumaa jaallataati. Oduu keenya jalqabaatiin ergaa baga ittiin isin gahee fattaanutti isiniif dhiyeessina. Tole, maqaan keenyu? Maqaan koo Barattuu Beekimmaan jedhama. Kutaa meeqa barachaa turte? Sadarkaa meeqaffaa baate? Ani kutaa shanaffaan barachaa ture gara kutaa ja'affaatti darbaa. Sadarkaan koo immoo hanga barumsa eegaleetti narsariirraa hanga kutaa shanaffaatti sadarkaa keessa ba'aa ture. Xumura irratti ergaa akkamii dabarfachuu barbaadda? Ergaan dabarfachuu barbaadu maatiin koo, firattoon koo, hiriyoottan koo fi Itoophiyaan hundi keessan baga isin ga'e jechuun barbaada. Oduu keenya birootiin immoo walitti bu'iinsi hamaan bakka addaa garaachaa jedhamuun uumamuusaa dhagahame. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanii kalee fi tiruun akkas jechuun dubbatanii jiru. Sababa nyaata gahaa dhabuu irraa kan ka'e baroota darban nyaata filatamoo foon diimaa fi foon waaddii dabalatee kanatti baree shiroon ganamaaf galgala nurra marsaa jira jechuun komatanii jiru. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamaa waliigalaa obbo Garaatti bilbilus ammaaf nuuf milkoofne akka arganneen isin beeksisna. Oduu keenya kan birootiin immoo yeroon darbu qaala'insi jireenyaa halkan abjuu keessaa namoota akka sodaachisaa jiru bira gahame. Kanumatti fufee namoonni uffata bara haaraa kanatti jijjiirrachuu dhiisuun kan qaban miiccachuu akka qaban ibsan. Obbo Shiroon waliigaltee kontiraataa ture gara waliigaltee dhaabbataatti qacaramuu isaanii Fibrizio Romanoon gabaase. Oduun keenya ammaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu turanii qophiilee keenya birootiin itti fufu. Kanatti aansuudhaan immoo waayilli keenya qophii bashannansiisaa tokko qabdi. Daawwadhaa. Ashamaa harkufuunee daawwattoota keenya kun qophii keenya kolfa dilbata yeroo mara sa'aatii kana isiniif dhiyaatu irra geenye jirra. Hamma xumuraatti nu faana tura. Namichi bara 2016 jedhamuun beekamu warra na beekanitti nagaanaaf dhaamaa jechuun kolfa dilbataaf eeruu kennanii jiru. Akkas jedhan. Barri 2016 akkas jedhan. Barri 2017 immoo akka kiyya kanatti isin akka hin dararreef abdiin qaba. Anis inuma natti ulfaate malee isin dararuu fedhee miti jechuun dhiifama gaafatanii jiru. Obbo Barri 2017 akkuma as gahaniin obbo 2016 waamicha dhiyeessanis obbo Barri 2016 akka deebi'anii hin dhufne akeekkachiisanii jiru. Oduu keenya itti fufuun adurree fi hantuunni wal arguun nagaa wal gaafachuun baga geessa waliin jechuun isaanii dhaga'ame. Adurree fi hantuunni bara 2016tti wal arganii hin beekan. Kanaafuu akkuma wal argineen guyyaa jalqabaa waliin muufachiisnu jechuun orma taanus kootu guyyaa har'aa wal hin tuqnu jechuun adurreenis garaa laafuun dhiiste. Nuufis bara 2017 kan nagaa nufaa taasisu. Obbo Lukkuun guyyaa gaafa tokko ji'a tokkoffaa bara 2017 guyyaa dhaloota kiyyaa waan ta'eef koottaa gammachuu kiyyaa hirmaadhaa jedhee jira. Obbo Dolaaraa fi Obbo Qarshiin 200 gidduutti walitti bu'iinsi uumameen obbo Dolaarri injifannoo boonsaadhaan xumuraniiru. Baga gammaddan jennaan. Barri 2017 qottoo citaa, gasoo doomaa, akaafaa dabaa, gajaraa doomaa, qonnaan bulaaf qalama dhumaa, dabtara bututaa, yaada ergifama barattootaaf kanneen kana qabatanii natti akkasiin adeemne jechuun akeekkachiiseera. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessan isin jenna. Ammas baga geessan galatooma. Baga geessan baga geenye ayyaana gaarii. Tolegaa qophiilee adda addaa isin biraan gaatiin jirra. Isinis manuma teettanii waan fayyadamtan fayyadamaa qophii chaanaalii OBN Gaammeetiin immoo nu daawwachaa akka jirtan abdii qabna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Turtii gaarii.
bara haaraa sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti qophii bashannansiisaa sirboota jettamoo waan garaagaraa ijoolleef dhiyeessaa turre egaa gara goolabaatti finnee jirra. Dhugaadha. Egaa ijoolleen mana isaanii taa'anii qophii kana daawwatanis qophiilee hanga ammaa isaaniif dhiyeessinee kanatti akka buhaaran abdii qabna. Egaa maskii dammillee osoma mi'aawu qadaaduu mitiire. Egaa homaa gochuun dandeenyu qophiileen hafan kan biroo itti fufuu qophii amma istiidiyoo keessatti ijoollee kana wajjin isiniif dhiyeessine kanumaan goolabna. Egaa ayyaanichi kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa fi kan milkii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti ayyaana gaarii. Simaan jechaa jira.